Tola akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii qoraasuma seeraa. Alaamanni sa'a namni hundinuu nagaadha. Qophiin qoraasuma seeraa teessan har'a dhimmoota ijoo ijaarsa seeran alaa dambiin booda gara seeratti fiduudhaaf dambii lakkoofsa 259/2018 fi qajeelfama 7/2018 keessaa dhimmoota ijoo bal'inaan kan laallu ta'a jechuudha. Keessattuu dhimmoonni ijoon bu'uuraa mirga dambii fi qajeelfama kanaan kennamanitti namni tokko akka fayyadaman taasisan ulaagaaleen bu'uuraa jiranii kaayyoo mataa isaa qaba jechuudha. Qajeeltoo bu'uuraa qaba, daangaa qaba. Kana keessatti namni lafa lama magaalaa takka keessaa qabu abbaa warraa fi haati warraa ammoo maqaa adda addaatiin magaalaa takka keessaa yoo qabaatanoo maal ta'u akka dhuunfatti yoo namni tokko osoo haadha warras hin qabaanne yookaan abbaa warras hin qabaanne lafa lamaa fi sanaa ol yoo qabaate maal ta'a? Lafti immoo qaamota ijaarsa seeran alaa raawwatan jedhame kanarraa ulaagaa yookaan kanneen ulaagaa hin guunne fi akkasumas istaandardiidhaa oli jedhamee irraa fuudhamu eessa deemaa? Lafti lafeedha. Fakkeenyaaf nama tokkorraa namni tokko 400 harkaa qabaa jennu istaandardiin magaalaa sanii 200 yoo ta'e 200 irraa hafe eessa deemaa waan jedhullee bal'inaan laallaa jechuudha. Egaa seenaa hundi keessanuu irraa fayyadamuu qabdu. Sheer godhaa, dhageeffadhaa. Ammallee hubannaan hawaasa keenyaa baay'ee laafaadha. Bilbila akka malee bilbiluu kan viidiyoon irratti hojjetamellee hin caqafatanii. Soo carraa arganne kamiinuu yeroo qabnu tana keessatti yeroo qabu tana keessatti irruma deddeebiidhaan nuffii malee hifannaa malee hubachiisuuf jechuudha. Egaa akkuma beekamu dambiin lakkoofsa 258/2018 daangaa isaa kaa'eera. Keewwata 4 jalatti ifatti kaa'eera jechuudha daangaa. Dambiin kun ijaarsa seeran ala dambiin booda yoo jedhamu egaa ammajii 24/2005 booda ka jiru jechuudha. Magaalota naannichaa keessa jiranii fi qaamolee hojii kana sirna qabsiisuu keessatti gahee qaban hunda irratti raawwatiinsa ni qabaata. Ijaarsatti illee raawwatiinsa ni qabaata. Isa keessallee bahee immoo namoota egaa namatu raawwata. Namoota dhimma kana raawwachiisuu keessatti hirmaatan irratti illee daangaa ni qaba jechuudha. Naamusa isaanii irratti yoo qajeelfama dambii kanaan ala bahanii ulaagaa kanaan ala bahanii nama ulaagaa guutuuf loogii raawwachuudhaan garaagarummaa uumuudhaan nama adda baasuudhaan sirna haqummaa keessaa bahuudhaan loogii yoo raawwatan haalli itti gaafatamummaa isaa bituudhaaf daangaan irratti raawwatu jira jechuudha. Keewwata 2 jalatti ifatti kaa'eera. Magaalonni 3 Shaggar, Adaamaa fi Bishooftuun keessa hin jiran jechuudha ifatti. Soo warroonni naannoo san jirtan yeroo baay'ee irra deddeebitanii kaastu sun seerumaan deebii kan argatu ta'a. Akkuma kun qoratamee qorannoodhaan gadi bu'ee labsii dambii fi qajeelfamni itti ba'e sunis egaa carraa biraatiin malee as keessatti kan hin geggeeffamne yookaan kan haguuggii hin argatin jechuudha. Keewwata 5 jalatti ammoo qajeeltowwan bu'uuraa waliigalaa dambii kanaa kaa'ee jira jechuudha. Qajeeltowwan bu'uuraa kaa'ee jira. Qajeeltowwan bu'uuraa keessaa egaa ijaarsi seeran ala dambiin booda kamiyyuu qajeeltowwan armaan gadii irratti hundaa'uun sirna kan qabatu ta'aa jedha. Qajeeltowwan kanaan ala baanan al seerummaa babal'isuu ta'a jechuudha. Gara biraatiin innumti mataan isaatti bahee deemuu qabu, jiraachuu qabu. Lamarratti ammoo karaa iftoomina qabuun loogii tokko maleedha. Karaa iftoomina qabuun
bulchiinsa amaloota bulchiinsa gaarii dimokiraasiitiin raawwatamuu qaba. Itti gaafatamummaa qabuu fi loogii irraa bilisa ta'een kaffaltiiwwan adda addaa dambii kana keessatti uumaman raawwachuun ta'a jedha. Kaffaltiiwwan maal fa'a kan jedhullee ilaalla jechuudha. Kaffaltii akkamitti isinirraa eegama, yeroo akkamitti eegama kan hunda ilaalla jechuudha. Sadaffaa irratti dambii kana keessatti egaa haala addaatiin kan tumame yoo ta'e malee guyyaa dambiin kun mirkanaa'e irraa ka eegalee yeroo waggaa tokko keessatti raawwatamee xumuramuu qaba jedha. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Ammumarraa ragaalee isin barbaachisan walitti bakka qabdanii sassaabbachuu qabdu jechuudha. Waggaa tokkoon booda haala kamiinuu isinirraa dhaalama jechuudha mootummaa. Osoma seera qabeessa taasifachuu qabdanuyyuu sababa ragaa dhabuutiin illee mirga keessan dhabuun qabdanii jechuudha. Afuraffaa irratti egaa kaffaltiiwwan sassaabaman biiroo galiiwwanii Oromiyaa fi jedha. Akka feeteedhaan sassaabamu jechuudha kaffaltiiwwan kun. Caasalee isaa sadarkaan jiraniin kan raawwatamu ta'ee nagaheen yookiin mala teeknooloojii dijitaalawaa biroo nagahee seera qabeessa qabaachuu qaba kan dhimma kanaaf qophaa'e. As keessatti illee hirri adda addaa raawwatamuu hin qabu jechuudha. Saamtonni isin saamuu hin qaban jechuudha. Malli dijitaala teeknooloojii illee yoo mijate karamaa biiroo galiiwwan Oromiyaatiin kan ibsamu ta'a jechuudha. Duuka buunee isin ibsina waan ta'eef kanaan ala kaffaltii keessan ammumarraa seera qabeessa isinii goona jedhamee sochiin taasifamu kamiyyuu fudhatama kan hin qabnee fi seeraan ala ta'uu isaa hubachuu danda'uu qabdan jechuudha. Shanaffaa irratti egaa qabiinsi fi to'annoon maallaqa mootummaa kaffaltiiwwan adda addaa irraa sassaabamu bu'uura seerota bulchiinsa faayinaansii naannichaatiin kan bulu ta'aa jedha. Kanaan ala hin bo'u jechuudha inni illee. Bu'uura seera faayinaansii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ala kan akkuma argame waan galiin kun sassaabameef seera qabeessa illee sassaabamee karaa al seerawwata illee baasii ta'uu raawwatamu. Ulaagaa laallaa, adeemsa laallaa, haala kaffaltii laallaa jechuudha ammas jalatti. Isa kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee namoonni hedduun nu gaafatan dhageeffachuu danda'uu qabdan. Sheer godhaatii waliin gahaa. Keewwatni ijaa egaa ulaagaa ka'a ammallee irra deebi'a. Ulaagaalee bu'uuraa 5 ka'a jechuudha. Ijaarsi seeraan dambiin booda seera qabeessa ta'uu kan danda'u ulaagaawwan armaan gadii kan guutaman yoo ta'e qofaa filannoo miti jechuudha. Ulaagaaleen kun hundi isaaniitu guutamuu qaba. Isaan keessaa tokko qofti yoo guutamin ta'u jechuudha. Simulatiivli wal faana waan ta'uu qabu jechuudha. Adda addatti baasnee miti ilaaluu kan dandeenyu. Tokko jalatti egaa aan maal jedha? Ijaarsi gaggeeffamee jiru piraanii magaalichaatiin kan wal simu ta'uu qabaa jedha. Akka feeteedhanii miti jechuudha ammallee. Lafti qabamee ijaarsi manaa irratti gaggeeffame. Ijaarsi manaa jiraachuu qaba jechuudha ammallee lafa qullaa miti. Lafatu qabame ijaarsi manaa irratti gaggeeffame akkaataa istaandardii isa xiqqaa gosa tajaajila pilaanii magaalichaatiin kan wal simu ta'uu qabaa. Kanatti qabamtee kanatti qabatte sun jechuudha 500 600 kuma ta'uu danda'u ta'uu mala. Garuu immoo kan si mirkanaa'u istaandardii isa xiqqaa magaalichaatiin kan wal simu ta'uu qabaa jedha. Istaandardii isa xiqqaa magaalichaa jechuun fakkeenyaaf magaalota akka Shaashamanneedha. Odeeffannoon kun egaa I'm not sure namoonni amma kan naa kennaa jiran istaandardiin xiqqaan magaalaa Shaashamanneedha kan mana jireenyaa 500 jechaa jiran jechuudha. So magaalaa sanitti namoonni sanii ol qabatan kan isinii mirkanaa'uu danda'u kan kaffaltiin keessanillee irratti raawwatamu kan 500 sanaa jechuudha. Kan 500 san 205 sii godha 200 sii godha jedhee qaamni kamuu si sobuu hin qabu jechuudha. Of eeggannoo taasisuu qabda jechuudha. Akka sadaffatti egaa ijaarsi gaggeeffamee jira suuraa saatalaayitii qulqullina fooyya'aa qabuu fi ji'oo rifereensed ta'e biirichaan yookaan caasaa biirichaa sadarkaa magaalatti jiruun mirkanaa'e guyyaa dambiin kun ragga'ee fi sana dura jiru fayyadamuun mirkaneessuudha jedha. Mirkanaa'u. Egaa suuraan kun keessattuu suuraan saatalaayitii kun kan yoomiti 2005 amajii 24 irraa qabee hamma bitootessa 10 2018 kan gidduu kanatti jiru. Gaafa 11 ji'oo speeshaala isaa suuraa isaa sii kaasa yoo jedhe inni sunis rongiidha jechuudha. Baasii biraatiif saaxilamuu hin qabdan ammallee. Of eeggannaa taasisuu qabdu jechuudha. Amma yoo hojjechiisee ji'oo speeshaala isaa namoonni jedhan nama riisan baay'ee jira waan ta'eef
waan seerri jedhudha asirratti ka jedhu dandeenyu akka ogeessa seeratti waan seerri jedhu qofa jechuudha. Kanaan ala ba'uu hin dandeenyu waan ta'eef kan guyyaa kanaan ala jiran fudhataman qaban jechuudha ija seeratiin. Afuraffaa asirratti ijaarsa seeraan alaa dambiin booda magaalaa tokko keessaa tokko ol kan qabu yoo ta'e kan pilaanii magaalichaan wal simuu fi seera qabeessa akka ta'uuf barbaadu barreeffamaan ibsuun dhiyeeffachuu qabaa jedha. Lama yookaan sadii qabdaa jennu kan si mirkanaa'u tokko kan ati filatte filannoo keellee immoo barreeffamaan iyyannoo kee irratti kan ati ibsite qofa malee lamaan san irrattuu faayidaa siin qabu gara sanillee nama lachuu si raawwanna jedhanii namoonni shira adda addaa isin irratti raawwatu hin qaban. Booda koreen waan kana duuban xiinxallu hordofulleen addatti jira waan ta'eef waa hedduuf rakkoo hedduuf saaxilamuu akka hin qabneef kan kana isinitti himaa jiruuf. Egaa inni itti aanu ammoo namni ijaarsa seeraan ala dambiin booda qabatee jiru umriin isaa waggaa 18 fi isaa ol ta'u. Waggaa 18 immoo seera qabeessa siigoona namoonni jedhan sirrii miti jechuudha. Dhorgee jira waan ta'eef dambiin kun umriin waggaa 18 ta'uu qaba jechuudha. Daa'immaniin hin ta'u. Waggaa 18 kan ta'e akkasumallee ammoo maaliif mirkanaa'uu qaba umriin isaa kun waggaa 18 ta'uun isaa egaa digital ID illee dhiyeeffachuu kan danda'u jechuudha. National ID isa jennu kanallee waraqaa eenyummaa dijitaalaa dhiyeeffachuuf akkaataa itti qabate illee gara biraatti ammoo lafa san illee akkamitti qabate illee ilaalchisee ragaa agarsiisu iyyannoo isaa waliin caasaa biirichaa sadarkaa magaalatti jirutti dhiyeeffachuu qabaa jedha. Magaalonni tokko tokko baasuu eegalaniiru amma. Yoon dongoruu baadhe dodolaa guyyaa 3 dura waan arginatti fakkaata. Amma magaalonni illee dongoruu hin qabani. Guyyoota hojii walitti bu'uu ta'a jechuudha. Guyyaa hojii 45 ol ta'uu hin qabu. 45 gadi yoo ta'e illee immoo rakkoo uumuu danda'a waan ta'eef magaalonni illee bifa kanaan ariifatanii tumaan baasuu hin qaban jechuudha. Uf eeggannoo taasisuu qabu. Egaa keewwata jaamuraa lama jalatti maal jedhaa bu'uura keewwata kana keewwata xiqqaa tokko daatiin ragaa dhiyeeffatu kana jechuudha haala itti qabatte ragaaleen dhiyaachuu danda'an haala ijaarsi seeraan alaa kun itti qabame ibsuu fi kunis daangaa ijaarsa seeraan alaa dambiin booda keessatti ta'uu kan raggaasisu ta'uu qabaa jedha. Daangaa ijaarsa seeraan alaa jechuun yoomi amajii 24,2005 hanga bitootessa 10,2018 gidduutti qofa ta'uu qabaa jechuudha. Ragaan ati dhiyeeffattu illee kana keessaa baataanan hin ta'u jechuudha. Ji'alleen daangaa'eera. Ka'umsi kee amajii 24 egaa keewwata 7 jalatti adeemsa sirna qabsiisuun itti raawwatamu waa baay'ee kaa'ee jira. Qaamota raawwatuudha kun hagas mara isiniif amma waan qaama biraatiin waan hojjetamuudha. Inni biraa keessattuu keewwata 8 jalatti egaa waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa kennu yoom kennama waraqaa ragaa abbummaa yookaan kaartaa jennee kan yaamnu kuni. Nama ijaarsa seeraan ala dambiin booda raawwachuun ulaagaa dambii kana keewwata 6 waan amma kaase kana jechuudha jalatti tumame guutuun adeemsa dambii kana keewwata 7 haala adeemsa malallee kana jechuudha jalatti tumame keessa darbeef waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa yookiin kaartaan akkaataa armaan gadiitiin kan kennamuuf ta'aa jedha. Akkaataa inni itti kennamu ilaalla. Keewwata kana keewwata xiqqaa tokko jalatti kan tumame akkuma eegame ta'ee magaalota pilaanii misooma qe'ee hin qabne keessatti yoo ta'e pilaanii bu'uuraa irratti hundaa'uun ta'aa jedha. Magaalota amma qe'ee misoomaa kun magaalota gurguddaadha. Magaalota ammayyummatti deeman midhaaginaan kanneen beekaman midhaagina irratti hojjechuudhaaf kanneen xiyyeeffatan kanneen pilaaniin isaa irratti seera qabeessatti dhufeen ala ka jiran ammoo maal irratti kennama? Pilaanii bu'uuraa kama durii waraqaan ragaa abbaa qabiyyummaa kan kennamuuf ta'a jechuudha. Isa xiqqaa irratti hundaa'ee kennamaa fi kanas hubachuu qabdanii 4 jalatti ammoo keewwata kana 3 jalatti kan tumame jiraatus bal'inni lafichaa istaandardii shinshaadoo magaalichaa isa xiqqaa ol yoo ta'ee fi of danda'ee misoomsuu kan hin dandeenye yoo ta'e hanga lafa qabiyyee istaandardii isa xiqqaa ol qabatee of danda'ee hin misoomne ilaalchisee
gatii ka'umsa caalbaasii wayitawaan dabalatee waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa kan kennamuuf ta'aa jedha. Egaa yeroo tokko tokko kan biraatillee kan hin fayyadne isa baay'ee xiqqaa kan ta'e si biratti yoo argame isa sanillee haala caalbaasitiin itti injifattee gara keetti fidachuu hin dandeessu carraa kenneera jechuudha. 5 keewwata kan keewwata xiqqaa 3 fi 4 jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'ee ijaarsa seeraan ala dambiin booda istaandardii shinshaanoo magaalichaa isa xiqqaa irratti irraa hafe kan of danda'ee misoomu yoo ta'e qabiyyichi baankii lafatti kan deebi'u ta'a. Yoo of danda'ee misoome kennuuf kaffaltii raawwatamu. Iddoo kanatti dhageeffadhaa waliin gaa waliif qooda. Hordofaa wal hubachiisaa. Keewwanni 9 ammas irra deebi'a. Waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa kennuuf kaffaltii raawwatamu ka'a. Tokko namni ulaagaa dambii kana keewwata 6 haga 8 tumaman guutee argame waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa argachuuf kaffaltiiwwan armaan gadii raawwachuu qaba. Yookaan ammoo raawwachuun dirqama jechuudha. Tokko magaalota sirna liiziin bulan keessatti gatii ka'umsa liizii magaalichaa sadarkaa lafaa irratti hundaa'uun seeraan murtaa'ee jiru. Kama murtaa'ee sani amma waan isin ba'u miti jechuudha. Bulchiisonni waajjira lafas magaalas of eeggachuu qaban kanarratti. Gatiin kaffaltii liiziidha. Waan dambii kanaaf amma bifa haarawatti tumamu osoo hin taane kan seeraan murtaa'ee jiru sanatu jirra oolaa jechuudha. Murtaa'ee jiru bu'uureffachuun kuufama kaffaltii liizii amajii 24 bara amma raawwatamu kanaaf baafnaa jechuudha. Kun kan sirna magaalota liiziin bulaniiti. Adabbii murtaa'aa bu'uura dambii kanaan murtaa'e kaffaluu fi jalatti ammoo kuufama kaffaltii gatii baaqii fi gooros qaba jechuudha. Kuufamni kaffaltiillee akkamitti akka kafalamu ka jedhu adabbiinis parsantii 30 akkamitti kafalamu ka jedhu hunda isaa gara fuuldurattis adda jira waan ta'eef waliin kan ilaalu ta'a. Lama egaa keewwata kana keewwata xiqqaa tokko jalatti isaan kun warra liiziin bulan tumame akkuma eegame ta'e magaalaa sirna liizii keessa hin galle ilaalchisee kaffaltiiwwan armaan gadii kan raawwatamu ta'a jedha. Sirna liiziitiin ala warra jiran tokko yookaan gatii kiraa lafa magaalichaa kiraadhaan shallagamaa jechuudha kun. Sadarkaa lafaa irratti hundaa'uun seeraan murtaa'ee jiru. Kunis kan murtaa'ee jiru ta'uu qaba. Waan amma addatti bifa haaraa murtaa'u miti jechuudha. Murtaa'ee jiru bu'uureffachuun kuufama kaffaltii kiraa amajii 24,2005 irraa eegalee hanga guyyaa waliigaltee mallatteessutti jiru. Gatii kiraa hojiirra jiruun shallaguun kaffalamuu ta'aa jedha. Kunis waan gana baasnu osoo hin taane kama hojiirra jiru sani jalatti adabbii murtaa'aa bu'uura dambii kanaan murtaa'e kaffaluu fi kuufama kaffaltii gatii baaxii fi gooroo kafaluu irra akka jiru ifatti kaa'ee jira waan ta'eef 3 egaa adabbiin akkaataa keewwata kana keewwata xiqqaa tokko guyyaa dambiin kun mirkanaa'ee hojiirra ooletti kuufamee jiru walitti ida'uudhaan gatii waliigala argamu irratti kaffaltii adabbii murtaa'aa 30% jechuun parsantii jechuudha. Parsantii 30 dabaluun herreegamee kan kaffalamu ta'aa jedha. 4 keewwata kan keewwata xiqqaa tokko haga 3 jiru. Akkuma eegame ta'ee waraqaan ragaa abbaa qabiyyummaa kan kennamu kaffaltiin bu'uura keewwata kana keewwata xiqqaa 1 fi 2 jalatti tumameen erga kaffalamee xumurameen booda ta'aa jechuudha. Warra bakka tokkotti kaffaluu danda'ani bakkuma tokkotti waggaa tokko kana keessatti akkuma kaffalamaniin waraqaan yookaan kaartaan kennamaa fi warra immoo harka qalleeyyii bifa addaatiin kaffaluu hin dandeenye deeggaruudhaaf marsaa afaalle kana jechuudha. Kanaan ala hin jiru. Warra kaffaluu danda'aniif waggaa tokko warra immoo haala addaatiin kaffaluun bakka tokkotti kaffaluu irratti ulfaatu waggaa 2 keessatti. Kanaan ala garuu mirga keessan waan dhabdaniif ammumarraa itti qophaa'uun akka irra jiraatu kun hundi erga taasifame hoo keewwata 11 jalatti waliigaltee liizii raawwachuu akkamitti raawwatama abbaadha erga jenne waliigaltee liizii fi warri kun immoo kiraadha akkamitti raawwatama. Namni ijaarsa seeraan ala dambiin booda qabatee ulaagaa dambii kana keessatti tumaman guutuun dirqama irraa eegamu baate kamiiyyuu sadarkaa akkaataa seerota liizii rogummaa qabaniin waliigaltee liizii waajjira lafaa sadarkaa magaalichatti jiru waliin kan raawwatu ta'aa jedha. Amma egaa bakki eeggannoo gochuu qabdan ammas keewwata 12 jalatti egaa qabiyyee seeraan ala dambiin booda tokko ol ta'e qabaachuu. Tokko ijaarsi seeraan ala dambiin booda magaalaa tokko keessatti
nama tokkoof qabiyyee shinshaanoo magaalichaatiin tokko ol qabatee kan jiru yoo ta'e shinshaanolleen yoo ta'e shinshaanoo filate keessaa qabiyyee tokko kan pilaanii misoomaa qe'ee yookiin bu'uura magaalichaatiin deeggarame qofaan kan keessummeeffamu ta'aa jedha. Fakkeenya warri armaan dura lama ol jalaa diigamanii jiran amma shinshaanoodhaan keessummeeffamu jenneera. Amma kan ta'u qabu shinshaanollee bakka lamatti miti jechuudha. Keessaa filatanii shinshaanoo tokko qofaaf kan mirga qaban ta'uu isaa ifatti kaa'ee jira. Egaa muraasadii keewwata kana keewwata xiqqaa tokkoo fi lama jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'e namni ijaarsa seeraan dambiin booda tokkoo ol maqaa isaa yookiin haadha warraa isaatiin dhiirsa fi niitiin jechuudha. Gaafiin kunis yeroo baay'ee irra deddeebi'ee ka'aa ture waan ta'eef maqaa haadha warraa yoo filate keessaa tokko irratti qofa kan keessummeeffamu ta'aa jedha. Isin nama lamaadha abbaa warraa fi haadha warraati. Maqaa adda addaa keessaniin bakka tokko qabu bakka lamaa qabdu jechuudha. Amma kan raawwatamu garuu tokko qofatu isin raawwatama jechuudha. Kunis akkuma namni dhuunfaadhaan lama yoo qaban tokko raawwatamu abbaa warraa fi haati warrallee walitti tokko qofa argachuu qabanii jechuudha. Lama hin hayyamamu akkuma seera keenyatti. Kanas egaa of eeggannoo taasisuu qabdu jechuudha. Abbaa warraa fi haati warraa rakkoon qabu isin raawwanna jedhee rakkisaa ta'a waan ta'eef haala saniin itti deemtanii mirga keessan kabachiifachuudha malee haala hin taane keessa seenuun akka isinirra hin jiraanne jala sararree isinii kaasnaa kanas bu'uura saniin hubachuu qabdu jechuudha. Afur jalatti egaa qabiyyeen ijaarsa seeraan ala dambiin booda bu'uura keewwata kana keewwata xiqqaa tokko haga sadii jiru irraa hafe baankii lafaa mootummaatti galii ta'aa jedha. Garam deema lafti kiyya sunii lafti narraa hafe eessa deemaa warroota jettanii gaafii kaasaa turtaniif dhugaadha gaafii mirgaati akka lammii biyya tokkotti namni kamiyyuu beekuu qaba waan ta'eef egaa inni kun ifatti kaa'ee jira baankii lafaa mootummaatti deebi'a jechuudha. XY'n isaa qabamee waajirri lafaa sadarkaan jiru qaama dhimmi ilaaluuf beeksisa jechuudha. Erga baankii lafaa mootummaatti deebisi. Keewwanni 13 ammoo ijaarsa seeraan alaa mana gandaa irratti raawwatamee fi pilaanii magaalaa waliin wal simsiisu. Mana gandaa irratti yoo raawwatame hoo namoonni mana gandallee harkaa qabdan naa kaasaa turtan waan ta'eef ijaarsi seeraan alaa mana gandaa irratti raawwatame hoo maal ta'aa waan jedhullee kan laallu ta'a sheer godhaa waliin ga'a. Egaa bu'uuruma kanaan wal jajjabeessuu ta'a waan ta'eef namoonni amma asirra jirtan kuni gara yuutuubii kiyyallee deemati Leencoo Hasan qoraasuma seeraa jedhu dhaqaatii sabskiraayib godhaa sheer godhaa koomentii godhaa nu jajjabeessa. Gara tiiktook illee dhaqaatii fooloo godhaatii riipoostislee godhaa duwitis godhaa. Ijaarsi seeraan ala dambiin booda pilaanii magaalaa hojiirra jiru waliin kan wal faalleessu yoo ta'e akkaataa seerota rogummaa qabaniin ijaarsa seeraan alaa diiguu tumamaniin kan diigamu ta'aa jedha. Kan gandaa ammallee dambiidhaan waliin simu taanan hin diigamaa jechuudha. Lama ijaarsa seeraan ala dambiin booda mana gandaa tokko lafa mana gandaa lafti jiraachuu danda'a jechuudha. Lama fi lafa qabiyyee mootummaa irratti raawwatame haala kamiin iyyuu seera qabeessa ta'uu hin qabu jedha. Lafa gandaa irratti lafa mana gandaa irratti yoo ijaarame qabiyyee lafa mootummaa irratti yoo ijaarame haala kamiinuu fudhatama hin qabu jedhee kaayira muraa lama jalatti. Sadi keewwata kan keewwata xiqqaa tokko jalatti kan tuumame magaalichaatiin shinshaanoo gaggeeffamu keessatti kan keessummeeffamu ta'a jechuudha. Kan gandaa kunillee yeroo kaa'ame kana keessatti yoo ta'e shinshaanoo keessatti kan keessummeeffamu ta'a jedhee kaaye. 14 jalatti illee immoo wanni inni kaa'e yeroo ijaarsi seeraan ala dambiin booda itti gaggeeffamee xumuramuu qabu. Hamma yoomitti xumuramaa? Ijaarsi seeraan ala dambiin booda sirna qabsiisuun dambiin kun hojiirra oolee yeroo waggaa tokkoo keessatti qofa kan xumuramu ta'aa jedha. Bulchiinsi magaalallee waajiroonni lafaa sadarkaan jiranillee asirratti of eeggannoo gochuu qabu jechuudha. Guyyaan lakkaa'aa jira waan ta'eef taa'uu hin qaban jechuudha. Dambii kana qajeelfama kana harkatti qabatanii waggaa tokko qofa keessatti jedha. Muraa lama jalatti of eegaa yeroo
keewwata kana keewwata xiqqaa tokko jalatti waggaa tokko jechuudha tumame keessatti magaalli ijaarsa diigamuun lafti baankii mootummatti kan deebi'u ta'aa jedha. So sababa dhibaa'ummaa seektarootatiin lafti silaa seera qabeessummaatti dhufuu danda'u gara alseerummaa dhaqee diigamuuf akka hin taane ammumarraa qophaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Qaamni waan kana hoogganulleen muraasadii keewwata kana keewwata xiqqaa tokkoo fi lama jalatti waggaa tokko ta'ee waggaa tokko kana keessatti immoo kan diigamin mootummaatu dhaala kan jedhu kun akkum jirutti ta'ee eegame ta'ee kantibaan bulchaan sadarkaan jiruu fi biirichi yeroo seeran murtaa'e keessatti keessummeessuu dhabuu isaaniitiif itti gaafatamummaa kan fudhatan ta'a jedha. Kanaaf sirna itti gaafatamummallee qaba jechuudha. Qajeeltoo bu'uura duratti ilaalle kana keessaa tokko sirna itti gaafatamummallee diriirsa jechuudha. Seektarri mootummallee yeroo jedhame kana keessatti gara seera qabeessummaatti hin fidu yoo ta'e kan ulaagaa guutaniif jechuu kiyya sirna itti gaafatamummaa mataa ofii danda'e kan hordofsiisu keessatti maal akka hojjechuu qaban hunda isaaniitu kaa'ee jira waan ta'eef sirna komii yoo qabaattan akkamitti komii dhiyeeffachuun akka danda'amu kaasee jira waan ta'eef isa kana hunda egaa ilaalcha keessa galchuudhaan unkaaleen iyyannoo gara jahaattu jira. Isa kana egaa feesbuukii kiyyarras telegiraamarrallee kaa'ee jira waan ta'eef egaa unkaaleen kunniin kunoo kana fakkaatu. Unkaan inni duraa egaa duuka deemtu tokko jedha unkaa beeksisa qabiyyee ijaarsa seeran alaa dambiin booda sirna qabsiisuuf maxxanfamu jedha. Lakkoofsa qabaa kan biiricha waajjira lafaa ganda yookaan aanaa magaalaa isin keessa jiraatanii sana jechuudha. Guyyaa qaba, beeksisa qaba. Egaa dhimmi isaa qabiyyee ijaarsaa seeran alaa dambiin booda sirna qabsiisuu ilaallata jedha. Akkamitti akka ta'uu qabu hunda isaatu asirra jira argachuu dandeessu jechuudha. Feesbuukii kanarras kennee jirra. Gara biraatiin ammoo ijaarsa seeran ala dambiin booda ammajii 24,2005 hanga bitootessa 10,2018 qaban sirna akka qabsiisuuf iyyannoon ittiin galmaa'u jedha. Egaa tartiiba lakkoofsaa qaba. Argama qabiyyichaa magaalaa kutaa magaalaa aanaa ganda of keessaa qaba. Maqaa guutuu iyyataa qaba. Iyyataan kun egaa qaaman yoo ofii kan bakkatti argamtu ta'e qaama iyyataa sanii qaaman argamuu yoo dadhabde bakka tanatti kan ta'uu danda'u egaa bakka bu'aa seeraa keessanii maqaa guutuu haadha warraa yookaan abbaa warraa jedha. Baay'ina maatii jedha haga qabdanii tajaajila qabiyyichaa mana daldalaa mana walmakaa yookaan mana jireenyaa qabiyyee guyyaa iyyate jedha. Guyyaa itti iyyate haala ogeessaa kan jedhu kaa'e waan ta'eef mallattoo ogeessaa kan jedhu ta'e waan ta'eef bu'uura kanaan laaluudha. Egaa bal'ina waa of keessaa qaba. Unkaa deemtu duuka deemtu sadii unka iyyannoo qabiyyee ijaarsa seeran alaa dambiin booda sirna qabsiisuuf dhiyaatu jedha. Odeeffannoo qabiyyee lafaa guutuu isaa kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf mee akaasnu maqaa guutuu qaba hanga kaakayyutti saala lammummaa qabiyyee lafa ijaarsa seeran alaa dambiin booda sirna akka qabaatuuf iyyatni dhiyaatu jedha. Lafichi sunoo maqaa bakka argama lafichaa magaalaa kam kutaa bulchiinsaa ganda aanaa waan jedhu kaa'ee cittuu lafaa bilookii inni itti argamu lakkoofsa addaa lafaa waan jedhu hunda kaa'ee jira. Bal'ina qabiyyee lafaa waan jedhu hunda kaa'ee jira. Tajaajila iddoo mana jireenyaa dhaabbataaf kan jedhu kaa'ee dhaabbilee mootummaas yoo jiraatan dhaabbileen amantaas yoo jiraatan qonnis yoo jiraate kan biras yoo jiraate bal'inaan kaa'ee jira waan ta'eef kunoo bu'uuruma kanaan kan dhiyaatedha. Haala saniin itti deemuudha. Egaa ittuma geessinaa afurirra gaheera. Duuka deemtu afur sanada waliigaltee kaffaltii kiraa yookaan liizii lafa ijaarsa seeran alaa dambiin booda sirna qabsiisuuf ittiin raawwatamu jedha. Sanadni waliigaltee kun iyyattoota daashitiif jedha. Waajjira lafaa magaalaa daash kutaa magaalaa daash ganda maal jedhu hundis bu'uuruma sanii of keessaa qaba qophaa'ee jira jechuudha. Waan ganaa warri sadarkaa biirootti sadarkaa dakana kutaa magaalaatti gandatti yookaan aanatti baasan osoo hin taane waan biiroon lafaa egaa qajeelfama lakkoofsa 7 dirree irraa ittiin sassaabamu jedha. XY isa akkamitti akka sassaabamullee maqaa nama sassaabee maqaa abbaa waan hunda ka jedhu of keessaa qaba. Inni dhumaa unkaa ittiin pilaanii magaalichaa fi
magaalichaa fi istaandardiidhaan wal simuu isaa adda baafamullee akkasumatti kaa'ee jira waan ta'eef egaa unkaalee kanallee haala saniin kan argattaniif waan baay'ee isin dhibbisu ta'uu hin qabu. Egaa walumaa galatti qophiin qoraasuma seeraa kan isiniif dhaamtu seerri tokko hin ba'a, qajeelfamni tokko hin ba'a, dambiin tokko hin ba'a, akkasumallee daangaa tokko qaba. Akkuma amma Shaggar Adaamaa fi Bishooftuu keessa baase kana qaama asirratti hirmaatu irratti illee itti gaafatama fidu raawwatame kan akkasumallee immoo ulaagaa uf danda'e mataa isaa qaba. Ulaagaalee amma laalaa turre kana hunda yeroo kenname kana keessatti waggaa tokkoon booda mirga keessan kan itti dhabdan waan ta'eef waggaa tokko kana keessatti dhibaa'ummaa keessaniin akka feetammaa keessaniin isin harkaa faalla'uu hin qabu. Karaa bakka bu'iinsatillee namoonni ala jirtan yoo barbaachisaa ta'e magaalota beeksisa kana maxxansan yeroo fudhadhee yoom akka maxxanfame hamma yoomii akka turu isiniif ibsuu danda'a waan ta'eef hordofachuu danda'uu qabdan jechuudha. Bakka bu'ummaa qofa kennitanii taa'uu osoo hin taane hordofachuu danda'uu qabdan. Dhimmi kiyya maalirra naa gahe kaffaltii isinirraa barbaachisullee kaffaltii seera qabeessa istaandardii magaalaa sanii wajjin liizii yoo ta'e meeqa na kaffalchiisa, kaffaltii kiraadha yoo ta'e illee meeqa, adabbiin kaffaltiin baaxii yookaan gooroo jedhame sunillee meeqa waan jedhullee ammumarraa itti qophooftanii lafa kana gara seera qabeessummaatti fidachuu danda'uu qabdu. Kun qophii qoraasuma seeraati. Qophiin qoraasuma seeraa egaa seeruma isinii qoraasti. Wantoonni biraa keessa hin jirru waan seerri kun amma namoonni tokko akka siyaasatti namoonni fudhatan jiru sun dadhabbina wallaalummaadha. Isaa miti amma seerri tokko yoo bahe nama paartii siyaasallee haa ta'u nama dhuunfas haa ta'u garee kamuu haa ta'u amantaa abbaa fedhe haa hordofu walqixa irraa tajaajilamaa jechuudha. Seerri kun qajeelfamni kun labsiin kun dambiin kun uummaan sirna haqaa biyya keenna sababa seeronni kun gadi babal'atanii hawaasa bira hin geenneef baaniituma sheelfii qofarratti waan hafaniif qaamni dhimmi ilaaluullee daddafee hawaasa biraa waan hin geenneef nuti garuu sheelfii qofarra kaa'uun faayidaa hin qabu jedhee ijjannoo kana qabadheen hawaasa kiyya biraan gahuudhaaf yeroo baay'ee qaalii yeroo muraasa qabu kana keessatti hawaasa na barsiifate anillee beekumsa qabu kiyyaan tajaajiluudhaaf gara kana kan dhufe waan ta'eef egaa irraa fayyadamuun dhimma keessanii dhimmoota biraatiin wal keessa hin makinaa. Isin hin fayyadu faayidallee isin hin qabu. Namoonni irraa hin fayyadamne ammoo namoonni sababa magaalonni sadan keessa hin aanneef asirratti hojjechuu hin qabdu namoonni jedhanis baay'ee jira jechuudha. Wallaaltonni namoonni akkasii sun namoota moobaayilii qabate malee namoota moobaayilii hin qabatiin isaan sun dooftota sun qabu jechuudha. Sun dogongora guddaadha wallaalummaadha jechuudha. Mirga keetiif falmachuun gara biraatiin osomaa jiru mirga namaa biraa irratti illee dhiibbaa geessuun odeeffannoo namoonni biraa akka hin arganne gochuudhaaf yaa waan adda addaa haasa'uun illee faayidaa hin qabu waan ta'eef san kutannoodhaan keessaa baana. Hordoftoonni kiyyallee murteessaadha kanarratti egaa nu deeggaruu qabdu. Namoota yaada akkasii qaban sana komentii gochuudhaan amansiisuudhaaf danda'uu qabdu. Waliin haasa'uu qabdu. Deeggarsa kamiyyuu nuuf taasisuu qabdu. Kana caalaa qophiin qoraasuma seeraa egaa sadarkaa istiidiyootiin sadarkaa poodkaastiitiin seera laalamu ka goonu seera gogaa miti. Isin bashannansiisuudhaan isin bohaarsuudhaan odeeffannoo seeraa isiniin ga'uudhaan oolmaa dhaddachaa isiniin ga'uun tarkaanfii seeraa bari'oo jedhamu seerota bankana qofa osoo hin taane kan seerota bulchiinsallee jira jechuudha. Kan qaama bulchiinsallee jira waan ta'eef tarkaanfilee akkasitti fudhataman murtiilee barsiisoo manneen murtii sadarkaa kamittuu jiraniin kennaman isin biraan gahuudhaan qophiilee biroollee itti finnee yeroo gabaabaa keessatti kana caalaa guddanne istiidiyoo keessatti illee ogeeyyota jajjaboo buuleyyii abbootii seeraa umrii dheeraa achi keessatti dabarsan muuxannoo jajjaboo qaban hawaasa isaanii keessatti naamusaan beekaman ogummaadhaan beekaman abbootii alangaa sadarkaa saniin beekaman qorattoota poolisiidhaa sadarkaa saniin beekaman abukaatolee sadarkaa sanitti naamusa hawaasa keessatti qaban gara istiidiyoo qoraasuma seeraa isinii dhiyeessine qaamanis akka waliin mari'achuu hin danda'amu. Namoota qaamota komatanillee qaamota komiin irratti ka'ullee haala danda'ame kamiinuu fiduudhaan dhimma misoomallee haasofna bara. Misoomni olaantummaa seeraa malee hin ta'u. Olaantummaan seerallee misooman ala hin ta'u. Kan addaan hin baasu akka ogeessa seeratti akka qopheessaa qophii qoraasuma seeratti wantoota kan addaan baasee ilaalu. Misooma seeraan ala adda baasee ilaalu. Nageenya seeraan adda baasee ilaalu jechuudha. Bakka nageenyi hin jirretti misoomni hin jiru. Bakka nageenyi hin jirretti olaantummaan seeraa hin jiru. Bakka nageenyi hin jirretti bulchiinsi gaariin hin jiru jechuudha. Dimokiraasiin hin jiru jechuudha. So addaan baasuu waan hin dandeenye jedhee fudhadhaan kana hunda isaaniitu walitti findee ogeessota diinagdeellee jajjaboo hin mariisisna. Ogeessota ICT illee jajjaboo teeknooloojii jechuudha jajjaboo hin mariisisna. Dhaamsa isin hin qabu moobaayilii qofti isin qabachuu hin qabu. Kiisuma keessan oolee smaartii qabu gurguddaa qabattanii piroomaksii gurguddaa qabattanii iddoo caffaraa qofa iddoo arrabaa qofa deemuu hin qabdan jechuudha.
iddoo seerota irraa hubachuu danda'uu qabdan irratti argamuu qabdu. Namoota akkas jajjabeessuu qabdu. Gara TikToktiin illee live illee galgala nan dhufa yoo rabbi jedhe. Namoonni amma asirra jirtan kun sa'a 2.5 irraa eegallee hanga sa'a 3tti daqiiqaa 30 namoota kallattiidhaan gaafii gaafachuu barbaadan dhimma seeraa ammaasaa jirruu fi kanneen biroollee gorsa biroollee ibn yaadumaayyuu qophii qoraasuma seeraa tunuu akkamitti adeemtu maal gochuu qabna akkamitti sappoorti gochuu qabna namoota yaada jajjaboo qaban namoonni haala kamiin si deeggarra jedhanii yaada babbal'aa qaban hedduutu jira. Haga irratti garuu diskilooziin gooneani asiin dhufnee egaa daqiiqaa 30 kallattiidhaan kan waliin mari'annu ta'a. Ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa haqni keessan haquma keessan isiniin jetti qophiin qoraasuma seeraa haqa kenna argachuudhaaf garuu yeroo tokko tokko qaruutee ta'uu qabna. Dammaqootni qoraasti dirree teessanii dirree bilisummaati dirree walabummaati. Namoonni seeronni kun akka haala kanaan irratti hojjetaman nu jajjabeessanii yaada gaarii qabdan ulfaadhaa. Namoonni gara biraatiin negatiivlii hubannoo qabdanilleen boru yookaan iftaan adeemsuma keessa isiniif gala gaafa kallattiidhaan miidhaan isinirra gahe